telefoonni yoo kun akka badee natti mujjirtu telefoonni irra Sudaan dhaqee jira. Deemnaan jaan jala muradheetumaan baduu haalan laajee kute. Hogguun gallaabaa tajaajila bara gurbaan Sudaanii daaba kana hara sirraa baafatanii askannitu malee sin oofu naan jee. Na deemsin jee. Okay, jenna amma hareesen yeroo takka gasti cufiiti deebisi jaani. Hayyee warra ergachuu barbaadan amma erga. Okay, jenna kooseni. Hayyee godhuutu duuka qabaa biraan ta'eef taaf godha. Hayyee gizee daaba sirraa fudhatamu sun daandii. Hayyee jannatti fufi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muutu godhama. Jannatti fufi, muut godhu. Jannatti fufi hayyee. Akkasitti ijoollee nuti Hayyee. Hayyee. nuti ijoollee hedduun nuti nama hedduun oofu jira beekta nama tokko lama miti. Gaabmoo kan jiran irratti harkee ijoollee isaan hambise. Hin deemtuu jee qabee kophaa nageessa. Suudaanidha. Suudaanidha. Hayyee biyya Suudaan eega seente kun. Sudaan eegaan ga'e miti. Gallaabaa jechuun naannoo Amaaraa matammaa fi naannoo Amaaraa ta'e Sudaan jechuun jidduu. Okay. Jidduu hayyee. Gurbaan naan deemuu halkallee jedha. Ijoolleen ta'an motora hortee biraa kottu kophaatti iyyaa jiran. Dhaaba kanaa jee wal buutu iyyaa san dhabu gurbaan kun san naxxabata guna kalaa kubar Sudaanii gurraacha kan akka nama taachis Arabaffaa beeku hoyyaa min xiqqishoo hoyyaa qaba malee silaan ajjeesa achitti. Dhaabaa kana qabeetiin hayyee kanneef motora niin qoree niin kute daaba naan dhufu telefoonallee jira mureetiin kute amma gun akkasi kute alkara yaabule motoraan osoo inneen nuti mana tokko dheen hogguu mana tokko dheen masa yaanniti halkusati guutuu miilaa fi halkusati guutuu guyyaa rafnee halkusati guutuu miilayyaan eega akkasi yaanee booda Sudaanii warra makiinaa qabu tokko noqonne warra makiinaadhaan magaalaa Kaartuum naqu jechuudha. Magaalaa Sudaanii guddoo. Makiinaa saniin guyyaa lama yaanee gaara kana keessa laal. Yaana qoonqoo nuti Sudaanii qoonqoo dalaala kan jechuun manni Oromoo adda Sudaan irraa nu erge. Buskuta birshaan sin boorsaa sana kaan yeroon isa yeroo owwaati. Qabbane chooyi qabbana bishaan firi 12 buskuta tokko shoo. Buskuta osoo Sudaan kan keessaa yaa nyaanne nuti finne. Akkasitti wallahi bishaan ganne inni boorsaa qabnu hunda kanuma facaafnee kunne ijoollee Amaaraa tokko hojii qoluu nyaachaa jiru. Akkasitti immoo eega Sudaan as seenne booda maallaqa buusaa nuun jaan. Bakkitti Liiviyaatti nama oofan. Bakka ammaa tana asirra dhaggeeffadhaa. Obboleeyyan kiyya meeshaa dundaaf jenna. Obboleeyyan kiyya nama 333 dhaggeeffachuu jira. Hundi keessan taaf godha. Warroonni gartee biyyarraa kaatanii gara Suudaan deemtan. Ijipti deene jettan. Akkasuma Liibiyaa deene Liibiyaarraa gara Awurooppaa deemne jettan viidiyoo kana sirriitti dhaggeeffadha. Warri waa waraabdanii gadhiiftanii illee osoo viidiyoo kana waraabdanii gadhiiftanii ijoolleen keenya wayirraa baratti jeeti yaada. Akkuma beekamu gaa jennaan biyyaas nu waliin jiraachaa turte yeroo viidiyoo waliin hojjechaa turre harkaa turtanii jennaan gaa gara Ijiptiitiin deemtee asii deemtee kaatee karaa lafaatiin jechuudha taariba. Ni beektanii karaa bochoo qabatanii deeman. Achiin Sudaan seentee Sudaan irraa Ijipti garuu rabbiin nagaan geessee jira isin. Alhamdulillah isin nagaan deeyite garuu ijoolleen teenya baay'inaan itti taphatan tagartee lubbuu baasan ta akka malee godhan ta karaa irratti gartee Sudaaniin dahaba isiitiif jecha maallaqa isiitiif jecha cicciranii bakkuma isiin buutee dhabamsiisan. Kan maatiin gartee akkanatti yeroo hunda naa barbaada intalatiyyaan dhabee intaltiti suuraan isii akkana waggaa kana biyya baate warri jaama kun hundi warra gartee taaribaan deemee achi buuteen isaa dhabame jechuudha. Shiftaan fuudhee gara Liibiyaa kanatti gurgurata. Uummanni Liibiyaa ammoo shanshalataan hidhee tumee maatii keetti bilbila gaddeebisanii miika duuda isaanii irratti miika dhabdhab godhaa gara maatii keetitti bilbiladhu jaaniini maatiin yoo harka maatiin kamuu kafaluu hin danda'an. Wanni isaan gaafatan doolaara 6,000 jechuun gaa maallaqa keenyaatti yoo deebifne maallaqa guddaa qarshii 600. Maatiin gaa kana hundee isaa fidan waan si goonuu qabnu ilmootii duraan si kadhannee firraa akka taate ta'ii jaaniin akkasii ijoolleen teenya baay'inaan gaa warri gartee
مصر سنتو تشي ليبيا سن أوروبا سنتو سري بوني كنو سورة بتني غاري كنو ركونا ممدتو وان جولين كي نتاجرتو جنان هما جرتي سر دقيفر وانا فانا ربا بيكتو في يرو دابا رافو تنسن وانا فانا ربا بيكتو في الرقم فتاني افان نجا تينغرتي بوتاني رافو تنمله اما خان سلاتات يا خبر ما في بوكسي يوفني اجسني يتي دابا سن رافو تنجو كسب بيخا هاي جنات فوفي بكتي namni liivee kutee mucaan keenya maalirra liivee kutee jaan jechuun bakka ammaan tana isheen jiru tana sirri dhaggeeffadha. Bakka sana jechuun seenaa magaalaa Kaartuumii. Yaamma magaalaa Kaartuum Suudaan magaalaa guddoo seenta yaamma hara liivee kutee jechuudha waliin. Karaa lamarra dhaabbata karaan kun. Bakki itti nama walitti qaban san nama Suudaan deemu fi karaa nama liivee adeemu walitti qaban. Maallaqa buufadhaan hin jiran. Dawwaleen gosa maallaqa buufin. Maallaqa nuti buufannee nuti ijoolleen nama dallaa tokko jechuudha. Nuti nama shanii nama sadi buufate lamaan buufanne nama lamaan sanii achi tattaa'u jirra jechuudha. Maallaqa buufadhaa kana biyyarraa isin eeyyama. Maallaqa 50 buufne bakka sanatti. 50 san namni sadi buuse nama lamaaf san dafa buusaa yookaan liifeetti sin oofna nuti sanii achi as tattaa'an oolu hujaanii. Okay, dubbiin guddoon bakka sana obboleeyyan. Warroota gartee hawaalaa biyyarraa gartee maallaqa buufachuu dhabe hunda fuudhanitti shifta gurguratanii jechuudha. اوكي warra shiftaan doolaara 2,000 bita shiftaan 2,000 bita shiftaan san fuudhee waliin qabee 2,000 san ammoo maatirraa jaagolee irraa fudhata yoon qaban mallee inni gurgura deebisee 4,000 gurgura sanis maatii bilbilee cafaqee qaba yoo dhabe kunillee inni gurguree garii kalee keessaa baafatan kalee keessaa baafatan kalee gurguratan yeroo gurguramu humni kudhan itti baha jechuudha. Maallaqa san deebisuu jecha kalee keessaa fudhatanii gurguratan. Ijoolleen keenya kanatti nyaadamaa jirti jechuudha. Okay, bikka hayyee jannaatti fufi. Akkasitti nama maallaqa buufannee bakkuma sani gurguratan jechuudha. Maallaqa guutuu gurguran asii maallaqa xiqqaa akka 50 buusanii kana osoo hin ta'in maallaqa isaaf doolaara 2,500 3,000 gurguratan nama tokko jechuudha lubbuu takka. 1,000 shiftaa liibiyaa gurguratanii jechuudha. Ka gurguratu kun dalaala Oromooti moo dalaala Amaaraati moo dalaala Suudaanii? Suudaanii gurguratu. Oromoon teenya jechuudha. Nuti maallaqa Suudaan irratti hin buufnu. Oromoo teenya ta Suudaan tanuu ol jirtu san irra buufnu. Tanuu ol jirtu san irra buufneeti isaan kana buusan. Akkasitti nama maallaqa hin buufne dalaalee yooti maallaqa isarra buusu baatte ni nyaadhama jaa sirraan kafalu akka fedhe taata mana isa dhiisa. Itti ni buufanne ijoolleen lamaan san hin buufanne achuma difnee biraa kunne quban qabaan akka ammallee jechuudha. Akkasitti sanboota nu qochiisan karaa Suudaan jechuudha. Suudaan ni seenne. Suudaan erga maallaqa buufatan. Okay, warri isin biraa dalaalli gurguratanii jira jenna. Ijoollee dalaala biraa takka maallaqa hin buufan. Ijoollee dalaala biraa takka jira. Hin buufanne nu dura qochiisan. Bas karaa isaan qotan dhugaa himuudhaaf rabbi naqarraa harrabanii hin beeku. Akkasitti Suudaan abbuu seenne amma asii olii jira rakkoon gurguddoon jechuudha. Aswaanii bira rakkoon gurguddoo jira. Uummata Masrii Aswaanii bira. Amma Suudaan dhahee 7 ta'ee Suudaan irraa ammas maallaqa buufnee 50 akkasii karaa ol kunne. Karaa ol jechuudha. Okay, baasiin ati baaftee hanga ammaatti meeqa 50 malee? Baasii hin gaafatanii dhiyeessu. Wanta gisee amma Suudaan dhaytanii dalaala Masrii nama ofu harka geessan birri buuftan Kaartuumitti jechuudha. Egaa Masrii qarafa dhufnee buufna maallaqa. Bas namni tokko dafeetuma akka guus dhufe dafeetuma kutuuf osoo Suudaan jiru asuma buusee kutaa. Anuma fakkeenyaaf asumatti Suudaanumatti gurbaarra buusee kutaa. Buna achi dhaqe gurbaan buuseetumaan bahe dhufanii na fuudhan hin turre. Akka achi hin turreef asii buna. Garuu laazima aswaan hin buusan. Aswaan kana gaara keessa Suudaan kana keessa wallahi takriban 7 takka turre. 7 takka gaara kana keessa jechuudha. Osuma makiinaan tulluma deemtu bilisa biyya tana keessa biyya Masrii tana keessa gaara kana keessa osuma deemtu guyyaa 5. Guyyaa 5 makiinaa gubbaa teessanii moo? Makiinaan bilisa jalaal. Asila akka makiinaa nagaa deemtu ija. Makiinaa tana Haayiluuksii duubaan balaa. Salaal obboleessa dhukkaan tullaal.
سنو يا روسن كبنا الكرب بيخن نو أتكم بين وقسم بالله أن حتى كبنتو نيجام مسجد تنرفع والله لازم وانت دفاع في بنينا رابطة هركي يكون ترجي مين لكم ترجي والله لازم أكنا فوتا أنا ما قبضو كانت الرو ولا لم فوتا كانت عرفتي وان براديس نمنا نسولا في ديمك رصاصة فيدي ما خينا نبلغ يلا والله لازم أكون مدوك وانت أكبي ووي كلا يسمى جاي والله إذا أقول كذا في دوسن والله لازم مجان تقولها المغينا اسمها كذا كاتب ورجته مغينا ردبجة مغينا مغينا رقمنا مغينا وجنا ديم تبلا ما وجنا ديم تب إجنات جنة إيجا مغينا لا في هلا ديم تقول إجنات فردتي شوف الري داود اللي تبغى من ده قوي جالسين مكادي في نقولنا إنه بد إجنات أمنه أكسد دوبة دبي فردتي شو مجازم فود إيجا أسواني إنه في دمبودو أسواني تكوجر أسواني ما لا كنجرة أسواني شون ومتى مصري خانة ثاني ومتى أكتوكوتي أسواني شون إساني تعرف مصري قلني جولة كنجرة أنا تو مسؤولة جولة دلالة كنجرة شو عربي فاتا كم بيان جولة تونجا شو دلالة مس دلالة نو جو كنا كوكبلان دلالة بالغي أول ما سيسدي نما تشرنجو انت لدك يو سي وجه قبلتين يو جت أول ما سيسدي فلو قدرت تدكابيل ما تبتك كفر دقوري قدر أزمان من أرجوه جولة كوبلينا أزمان من أركون دوش نام تبتك جرمه جتين يدرتي أنا اللي أوكي جولة مرني تا إساول جيتا باتو يخوفلت يمكن تيسان قرته جالة فورني تتبتني هو جوكو قبلت تقول لها إنه تعرفي فادن ليش قبلت تبتة يا دوم لي وجوكو قبلت إني تفان ديونا ست تبتة والله لازم يا دوم لي مصري وريت تبتكون سوداني مصري بدين مصري أسمع مني أركوم نو مدرمو أول شيء سهاد كش أول شيء سهدي أول بازدي ميهاتك كلال إرترا ديسين تكشوا ترى ورقة دايما بشانتم أول شيء سهدي هالكرب بيانا ونترف نجي أنا ربي فارين بيا أنا في جولة نمسدي تا فارجيس هالكرب بيانا كذا chat ما بلا ميهو تنا جنكاب بلا ميهو توني تنو مي خياطة هالكلة كنا بولا دابسة أسمع كابيت تكا كباسة كباسة ما فيكا دورة دفتي كباس جيسة فيكا دورة دفتي ميهو تنا يقولي تدي يجيتو سؤال كان ربي أنا سمع ديجا لابو تدي بودر رقم قد وجاء آخر دي مديمت المقولة تشوف بتول باسة شو بتبى لما كب تكاسين كجرجل ديم بيشان لا بتجي بيشان أقول ديم أجمع كملا خجوا لي أنا مجرت إيرب قولة تتبدأ ميوزن أكنت تي ميون دائما جنا لراجي وعرفت بيتهم تي جول أسون دوبرة إيرب قولة المون دائما تنديجا بجاتا كدفته أكاسيتي ما خينا كذا تكاد كوسيتان تكاد قبضنا مصري نكم سامي قد مراسي بيجدو فكما جيوت تبدا خنا في جيت تنا في مصري جدو قلقلة مخريبة قانيتي كنا مسوي زينا مصري ما خين وتك يجو جاي ما كنا تك سودا كارتومي في عنجا بكامة يدخل جدو جيسو ترفع ويجو فقولتنا سنجدون فوق أصلا ما خينا يوني في يوم ما خينا بكني بجازة في ما خينا موتوري وهذا وانت تاتي أكم تانا من الشتن مر ما يجوا ما خينا إنسان بقى كنا تنفرع يجن ما خينا وتكتب تنجتو قالنا دي مثلا يدودا فكنا يورا في التو وليف دولة جت تلفوني كمان كارا في ذاتنا إذا نوجي ذانين وبو نوجي سانكان متمكنا برا كوريتي ميشا برا قفية ذاني ساني قفية ذاني ما خروان سودان جي سانكابان نومو ورا عشان قلتي بويا نرجعنا عشان قلتي بويا بكم يجرت أسالي بويا ماله أسرت نرجعنا جنة لقي فدو يرو قرتي مشي يو لم يرانا لترايا جان كنا نمخيسا فوراني قديدني جت يرو قام جوت أنا فوراني تتابع كنا نمني ديرا سنكيسن جرو ديرتي قرتين جرو مشي أنتم نمن كبدو سنكيسا
نقبدي ديرتتون اوكي دقي ديرتتون ati fakkeenyaaf nama takka wajjin deemta ana wajjin deemta fakkeenyaaf ana hamza wajjin kokkofala hamza kana wajjin kokkofala kun kofalin na nyattee kun kofaluu dhiisuu didee qaalee kan didee suma wajjin kofala san itti fufe booda hamza kun yoona kabala sana irraa dhorkuta okay halas taa'aa jaanii kan ta'e daddaban turaan tu yookiin arabtichi ni sure shuguutee waan qabuuf ni dawaa ni sure namni ni sure afatanii ni dawa namni takkitti fitana baasu malee bakka sanitti wallahi laazim dhuguma himuudhaaf abboon fedha haa ta'u wallahi laazim takkitti fitana baasuudhaaf malee namni an biraa takka jiru hin jiru shuguutee san yoo xiroomte abbaan san ifiif lubbuu fedhamu saniifuu namni lubbuu takkitti jala kufuu malee bakka sanitti hin dandeenye ammaas miigaa dhufe haraarraa miti wajjin kofalanii yoo osoo wajjin kofalanii ni sirrufe nurra dhiisii nuutu irraa baasaa jaaniin wajjin kofalti halkan buna dhaabdiif bas akkasumallee ta'ee ni diddi bas yaani akkuma tokko illee laazim Kulluratti malee yeroo hundumaa gara duuba laaluun hafe gonkumaa harkaan qabanneerraa ifa caalamaa gad deemuun hin jiru yoomuu oolumaa.